Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga kebanyakan tuta jalatam tuta horto tuta kebanyakan tu bina tiang kes sambaran dan tenaga cerah. Alhamdulillah kebanyakan tuta jalatam tuta horto tuta kes na buya rau de fana tu kawan desi ni bihijra. Amma tumor kopi ken na tuno jin turana firra ken na roni jero jar kawati. Gero tu channel ikana rustan subscribe ko chudan mati ken na dabala mati ken na kanta like share ko chudan. Nucina dapat das menjara ega video kan namni kamu ju like oto hingone ndaawati daa maalifi like wanti singoota nu jajjabeessa nuti soo kana immoo ani akka jabaadhee hojjedhuufis na gargaara jechaadha. Kanaaf ammoo gaarummaa keessan calanqisiisa. Wanti nu hojjennu gaarii yoo hin taane ammoo dislike gochuudha osoo hin taane yaadni kan kee sirrii miti yaada kana sirreessi wanti kun kanaa osoo hin taane akka kana jettanii yaada keessan akka nuuf qooddan ni barbaanna. Maaliif yeroo baay'ee dislike hin qabu namoota badde dislike gootaniif jechuu barbaadeeti. Waanuma keenya yeroo baay'ee waanuma keenya dubbachuu irra waan ofii dhuunfaa keenya dubbachuu irra waan walii keenya yoo dubbanne irra gaariidha jedheeti. Kanaaf odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhe isin dhufe maalidha wantoota baay'ee as keessatti ilaaluu dandeenya jechaadha. Tokkoffaa meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu viidiyoo kaleessa dheengadda isin biraan gahaa ture irratti maal beekuu qabdan yookaan ammoo akkamitti bitachuu akka dandeettanii fi iddoo isin barbaadanitti haalli akkasiin geessaniif haalli mijaa'ee jira jechaadha. Isas kan isinitti himtaa. Inni dabalata yeroo kanatti meeshaaleen ijaarsa manaa maalirra akka jiranii ni dabala immoo ni firdhatanii waan jirus isin biraan gaha. Inni sadaffaan ammoo warroonni mana ijaarrachuu barbaadan dizaayinii dabalatee kwaantitee yookaan ammoo qarshii manichi kun ittiin ijaaramu kan ogeessaa dabalatee kan qarshii meeshaaleen ittiin bitamu akkamitti akka isin hojjetamuu fi isin ijaaruu akka danda'amutti isas odeeffannoo isaa isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf meeshaalee guyyaa kaleessa dheengadda soofaa fi algaa isin biraan gahaa ture jechaadha. Isa qofa osoo hin taane biifee dabalatee saaxinii dhaabbatu kan kun saaxiniin jira. Meeshaalee hedduudha ammas viidiyoo isaa waraabadhee kan harkatu isas har'aaf borutti kan isin biraan gahu ta'a jechaadha. Kanaaf meeshaaleen kunniin guutuu Oromiyaa even guutuu biyya keenya keessatti iddoo isin barbaadan isin geeffamuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf meeshaalee baay'ee yeroo bittanii baasii keessaniin feetanii gara mana keessanii geessuu dandeettan jechaadha. Fakkeenyaaf magaalaa tokko gara magaalaa biraa geessuuf meeshaa lama sadii bittanii hin galattaniin yoo ta'e yookaan ammoo mana keessanitti geejjibsiisuu hin barbaadan yoo ta'e qarshii 4,000 hamma 5,000 naannoo qarshii 6,000 itti gaafatutu jira jechaadha. Qarshiin 6,000 yookaan ammoo 5,000 kun meeshaa biraa bituu qarshii danda'udha jechaadha. Kanaaf karaa kanaanis akka hin nyaatan yookaan ammoo qarshiin keessan akka hin qisaasofne warri faranjara tokko keessa tokko ammoo warroonni meeshaa tokko gurguran makiina isaaniitiin hamma manaa isinii geessu danda'a. Gatiin meeshaan itti bitamu kan iddoo biraatiin tokko ifi isaa gaditti fakkeenyaaf faranjara Muhammad kan jedhamu magaalaa Shaashamannee, magaalaa Hawaasaa fi magaalaa Mojoo keessatti kan argamudha jechaadha. Ifin amma yeroo muraasa keessa tokko ammoo yeroo gabaabaa keessatti magaalaa Finfinnee keessattis banamuudhaaf haala isaa kan xumurate jechaadha. Faranjara kana keessatti soofaan jira, arabiyaan majlisiin jira, qumsaaxiniin jira, biifeen jira, algaanis jira. Komodiinoon xixiqqaan viidiyoo tokko kasin waraabee jira jechaadha. Guyyaa boruu isin biraan ni ga'a. Wantoonni komodiinoon xixiqqaan meeshaalee dibata keessatti warroonni shamarranii daawwitee kan qabu kan ammoo keessatti filachuu kan danda'anii fi meeshaan dibataa kan keessa kaa'amu jechaadha. Meeshaalee baay'ee achi keessatti kan gurguramu. Meeshaa kana bitachuu barbaadan meeshaa kana hamma mana keessanii iddoo bitattan irraa kaasanii hamma mana keessanii baasii tokko malee hamma manaa isinii geessuu danda'anii jechaadha. Fakkeenyaaf magaalaa Roobeetitti yookaan ammoo naannawa Baalee guddina Baalee keessatti barbaadna ijoolleen naan jettani Hawaasaa irraa yookaan Shaashamannee irraa yookaan ammoo Mojoo irraa isinii fe'anii hamma Roobeet isinii geessuu ni danda'an jechaadha. Magaalaa Itaayyaa fi hamma Asallaattis namoonni gaafattanis achis isinii geessuu ni danda'an. Meeshaa baay'ee warroonni bitattan Jimmattis isinii geessuu ni danda'ama jechaadha. Bakka isin barbaadanitti baasii tokkoon ala isinii geessuu ni danda'ama. Kunis immoo carraa tokkodha jechaadha. Maaliif tiraanspoortiin meeshaan ittiin deemamu qofa osoo hin taane namni nu meeshaa kana dhufee gaafachuudha yookaan bitee kan konkolaataatti yaabbatee gara mana isaa galu qarshii baay'eedha jechaadha. Kanaaf qarshii warroon meeshaa bitachuu dhuftanii isinis meeshaa keessa wajjin baasii tokko malee yaabbattanii hamma mana keessanii galuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf meeshaa kana yoo bitattani baay'ee tokko bayeessa akkuma viidiyoo irratti agartan yookaan ammoo viidiyoolee guyyaa kaleessa dheengadda isin biraan gahaa ture soofaa fi algaa irratti argitanii meeshaan baay'ee qualitii kan qabu qulqullina hedduu kan qabudha. Baay'inni isaas akka sana filannoof keessaniif baay'ee tokko mijaawaa haala ta'edha jechaadha. Kanaaf lakkoofsa bilbila isaaniitiin bilbiltanii argachuu fi bilbiltanii haasofsiisuu ni dandeettan.
lakkoofsa bilbilaa isaanii isinii kaa'aa jechaadha. Description box kana jala jira. Lakkoofsi isaanii duwwaa 9 11 72 27 82 yookaan duwwaa 9 24 73 duwwaa 6 74. Rasin deebaa duwwaa 9 11 72 27 82 yookaan duwwaa 9 24 73 duwwaa 6 74. Commenti iddoo jalqabaa irra sammas deebi'ee isinii kaa'aa yookaan ammoo viidiyoo kaleessa dheengadda gadhiisa irratti commenti iddoo jalqabaa irra jira. Viidicha ammoo fuula isaa irrattis barreesseera jechaadha. Tekstii ofirraa qaba. Tekstii sana irratti yoo laaltani yookaan ammoo viidiyoo obsaan hamma xumuraa fi hamma walakkaa yeroo laaltan achirratti barreeffamee jira jechaadha. Kana lakkoofsa kana yoo bilbiltan meeshaa kana bitachuu dandeettan. Meeshaa kana qofa osoo hin taane meeshaa nuti simbiraan geennu haali isaa mijaa'aa ta'e jechuun meeshaa kana hamma manaa namoota isinii geessuu danda'anidha jechaadha baay'een. Fakkeenyaaf meeshaa aadaa guyyaa 4 dura simbiraan geessan irratti meeshaa sana dhibeen biyya keessaa miti biyya alaatti namoonni barbaadaniif ekspoortii isinii ni godhama jechaadha. Ammoo gara biyya alaas isinii ergamuu ni danda'a. Biyya keessatti turuu barbaadan ammoo bakka isin barbaadan isinii geessuu ni danda'a. Kana qofa osoo hin taane meeshaan achi keessa jiru sun filannoo keessaniin ala yoo ta'e filattanii akkaataa filannoo keessaniitiin yookaan ammoo diizaayina barbaadan harkaa kan qabdan yookaan suuraadhaan kan qabdan itti ergatanii diizaayina kanaan naa hojjetan isin hojjechuu haalli itti danda'amudha jechuudha. Waan isin hojjechuu ni dandanne jechuudha. Meeshaa aadaa san qofa osoo hin taane meeshaalee farnichara keessaa bitan kan guyyaa kaleessa dheengadda isin biraan gahaa ture. Bilbiltanii filannoo keessanii diizaayinii kun nu hojjetamu yoo jettan isin hojjechuu ni danda'an jechuudha. Kanaafi dhattanii akka bitattan gamarmaan affeerraa kooti. Isa kanaan kana yoo jenne meeshaalee isin biraan gahaa ture irraa kan hafan meeshaalee biraa kan barbaadan yoo jiraate karaa koomentiitiin ta'ee karaa lakkoofsa bilbilaa kenna duwwaa 9 70 71 98 25 yookaan duwwaa 9 84 25 3165 kanarratti meeshaalee barbaadan beeksisaati isinii hojjetan akkuma bakka isaanitti argaman gatiin isaa maaliin akka gurguramu kwaalitiin isaa maal akka fakkaatu odeeffannoo isaa guutuutti isin biraan kan geenyu ta'a jechaadha. Guyyoota hafan keessatti tokko ammoo kana boodarraa meeshaalee kana dura isin biraan gahaa turres kan gatiin isaa yeroo kanatti dabales ta'ee kan meeshaalee kana dura isin biraan gahaa hin turre kan ammatti barbaadan yoo jiraate nu beeksisa odeeffannoo isaa isin biraan kan gahu nuura jechaadha. Kanaaf kana gochuudhaaf qophii keenya hunda xumurree jira jechaadha. Karaan ittiin nu argattan karaa telegiraamaatiin nu argachuu dandeenya. Messenger, email fi WhatsApp dabalatee social media kamirrattuu nu argachuu dandeettan lakkoofsa kana nu argachuu dandeettani. Kanaaf gaafii keessan deebisuudhaaf qophii koo xumuree jira jechuudha. Isa meeshaatiin kana yoo jenne inni bira yeroo darbe kan ammoo ji'oota darban keessatti waa'ee ijaarsa manaa fi meeshaalee ijaarsa manaa isin biraan gahaa turuun kiyyan yaadatama. Kanarratti namoonni baay'een akka fayyadamtanii fi namoonni ijaarree isin harkaan geenyes jira jechaadha. Kanaaf ammoo namoonni maatii keessan argatanii meeshaalee kanneen binnee maatii keessan isinii kennes jira. Odeeffannoo irraa argattan ammoo ofuma keessanii bitatanii kan itti fayyadamtan jirtan waan ta'eef isumaan wal qabatee yeroo kana meeshaaleen ijaarsa manaa maalirra jira gatiin isaa dabalee moo hir'ate kan jiru gaafii hedduu keessaniif jechaadha. Kanaaf yeroo kanatti meeshaaleen ijaarsa manaa hedduu dabalee kan jedhamee haasamaa jiru. Anas odeeffannoon isaan harkaan geenye. Kanaaf guyyaa muraasa keessatti meeshaaleen ijaarsa manaa kunniin maalirra akka jiran keessattuu simmintoon dabalee waan jedhamu dhagahaa jira. Kanaaf meeshaaleen kunniin simmintoo irraa jalqabee hunduma meeshaalee manaa yookaan immoo ijaarsaaf itti tajaajilamu yeroo kana gatiin isaa maal akka fakkaatu isin biraan kan gahu ta'a jechaadha. Kanaaf isa hamma isin biraan gahutti ibsaan eeggadhaa isin jira. Inni bira warroonni diizaayinaa ta'ee kwantitii ijaarsa manaa yookaan immoo herreega ijaarsa manaatii fi diizaayinaa akkamiin akka jiru keessattuu lafoonni tokko tokko xaxaadha jechaadha. Lafti dheerina hedduu qabu garaan isaa immoo dhiphaa ta'ee fi akkuma diizaayina lafaa tokko akkuma sheeppii lafa keessaniitti diizaayina garaagaraatu ijaaramuu kan danda'u jechaadha. Diizaayinii kunniin akkanumaan kan kaa'amu osoo hin taane irra laallamee yookaan immoo ogeessaan nama hubannoo waan kanaa qabuudhaan jecha kan kaa'amu. Yeroo baay'ee manni baay'een ijaaramee kan jigutu jira. Maaliif diizaayinii isaa sirrii yoo hin taane lafa namaaf irra nama harkaa dhaqaa yookaan ammoo ogeessi mana tokko ijaaru lafa bicha sanii qofa irratti hin taane seenii lafa nama biraa daangaa seenii ijaaruu waan akkasii faatu mul'ata. Kanaaf lafti kee magaalaa baay'ee tokko giddii yookaan immoo qaaliidha waan ta'eef wanti kun nama walitti nama buusuuf faatu jira. Isuma kana wal qabatee diizaayina mana baay'ee isin biraan gahaa turuu fi qarshii hammam akka isin gaafatu isin biraan gahaa ture jechuudha. Kanaaf ammas isin biraan gahuudhaaf qophii kiyya xumuree jira. Warroonni waan akkasii gaafatanis mana keessanii yookaan immoo namoonni mana jalqabdanii walakkaa irratti dhaabdanii manni keessan eessarratti akka dhaabate footoo isaa yookaan ammoo suuraa isaa erganu ergitanii achi booda hammam akka isin gaafatu isin biraan ni gaha.
jalqaba isaa irratti ammoo lafuma reef kaasuu warroonni barbaadanii fi ogeessa warroonni barbaadan keessattuu naannoo an jirutti dhiyeenya warroonni jirtanii mana bulkeettiidhaan ijaarrachuu warroonni barbaadan karaa keessaatiin na dubbisaati. Ogeessota namoota gurmaanii ta'antu jira waan ta'eef gatii madaalawaa ta'een akka isin hin miidhamnetti isin ijaaruuf qophii isaanii xumuranii jira waan ta'eef karaa keessatti na dubbisaati. Isaan sanaan wal isin qunnamsiisa walii galtaniitti ijaarrachuu ni dandeettan jechuudha. Kanaaf odeeffannoo guyyaa har'a isin biraan gahuuf barbaade kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture kana jechuudha. Kanaaf dhumarratti gaafii yoo qabaatan yookaan immoo meeshaalee akkamii beekuu barbaadan yookaan immoo bitachuu barbaadan eessatti bitachuu barbaadan gaafii jedhu kan of keessaa hin qabne jechuudha. Maaliif iddoo barbaadan isin geessuun ni danda'ama. Meeshaalee kana dura isin biraan gahaa ture ta'ee meeshaalee biraa kan mana keenya keessatti itti fayyadamu hin barbaadan yoo ta'e yookaan immoo meeshaalee akkamii odeeffannoo isaa beekuu qabdan viidiyootti isin haa hojjedhu isin jedha. Kanaaf karaa lakkoofsa bilbilaa amma isin kennin yookaan immoo lakkoofsa bilbila kootiin karaa koomentiitiin ta'e karaa keessaatiin seenaa fi na dubbisaati odeeffannoo isaa isin biraan ni gaha jechuudha. Irra deebi'uudhaan lakkoofsi kan koo duwwaa 970 yookaan duwwaa 984 65 fuula iskiriinii irra kunoo akka argaa jirtan kanatti jira. Karaa kanaan seenaatii waan kamuyyuu gaafadhaa isin jira. Ammas irra deebi'uudhaan warroonni yeroo jalqabaatti goreetu chaanaalii kanaaf tan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya dabalama. Hiriyoonni keessan kam YouTube keenya quba hin qabne yoo jiraate share godhaatii biraan gahaa waan baay'ee jireenya isaanii waan fooyyessu as keessaa argachuu ni dandeenya jechuudha. Keessattuu meeshaa wal qabate odeeffannoo isaa guutuutti akka isin hin shawwanne yookaan namni meeshaa isin bitu akka isin shawwaduu hin dandeenyeetii fi akka isinii fi namni meeshaa isin bitu yookaan maatiin isin bituu danda'a namni biraa isin bituu danda'a namoota kanaan akka walitti bu'iinsi hin uumamne yookaan ammoo akka isinii fi isaan jidduu wal dhabdeen hin uumamnee fi waan kana kan hojjechuudhaaf kaane jechuudha. Kanaaf gatii meeshaa warra meeshaa gurguru irraa dhageettanii qarshii isaan ergitanii namni barbaadan isinii bituu yookaan ammoo isaanii qarshii yoo kaffaltan mana keessan geessanii maatii keessan isinii kennuu ni danda'an jechuudha. Kanaaf lakkoofsa kanaan anas kun nama warroota meeshaa kana dura san biraan gahaa ture lakkoofsa bilbilaa isaanii isinii kenne sanaan bilbilaati gaafadhaati irraa bitadhaa isin jedha isin fayyadamaa ta'a isaanis fayyadaati. Isin jedha. Kanaaf hamma xumura qophii keenyatti waan wajjin turtaniif galatoomaa galanni keessan dachaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti nutti nagaan turaa nageenyi keenya bukkeen jirtan isin haa qaqqabu.